Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo haala yeroo irratti ibsa gabaabaa akka nuuf kennaniif ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isin keessummeessuun ogeessota irraata biyyoolessa Oromiyaa waliin ani Daandii Elamooti. Jaalmarroo akkam jirtu baga nagaan walitti deebine. Ayyee Jaaldaandii atis akkam jirtaa baga nagaa taate baga nagaa walitti deebine. Ayyee iddoo galatoomaa egaa namoonni baay'eenis karaa keessoo nuuf dhiyeessaa jedhanii gaaffii baay'ee nuuf dhiyeessaa turanii haala yeroo irratti jaajii tokko dhaabnis haaluma deemaa jiru irratti maal jedha ka jedhu sana xiyyeeffanna dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa qabxiilee ibsa akka irratti nuuf kennanii barbaanne ofirkaa qabnaa. Qabxii sadan tokko isa waliin kan ka'ani. Dhimmoonni Jaalmarroo isiniif dhiyeessinu tokko duula dibbee waraanaa Impaayiritti keessatti mataa Biltsiginnaa Abiyyi Ahimedii fi qondaaltota isaa namoota isaatiin deemuun cinatti ABO'n tumsa kaabaa galee mana warra gumaa seenee dhimmoota kanaaf kana fakkaatan irratti alaaf keessaa namoonni tokko tokkos sadarkaa aktiivistiitti warri jiran dhimma kana miidiyaaleen tokko tokkos dubbachaa turanii waan kanallee namoonni akka qulqullaa'uu gaafatu paarlaamaa irratti illee Abiyyi waan nuun ittiin nu komatan keessatti ofii isaaniitti argaman ka jedhu yeroo kaasu dhagaa turre. Kanarraa akka kaastan barbaanna. Inni biraan Itoophiyaan takka mari'achaa jirti jedhu sun osoo furmaatallee gar tokkotti otoo hin deemnee waan isaatu osoo hin baramne amantaan osoo irraa hin argamne filannoo geggeessinaa waan jedhutu deemaa jira. Haalli filannoo amma Biltsiginnaan geggeessuuf deemu keessumaa qilleensa lolaa fi urrii lola biroo jiru keessatti hiikoof faayidaan isaa maalii akka Oromoottis haa ta'u akkuma Impaayiritti keessatti sabatiinsa fiduu waan jedhu keessatti maal jedhaa dhaabni akka hoogganaatti kan akkamiin ilaaltani waan jedhudha. Inni biraan dhiibbaa waraanni kun burjaajii olii tokkoffaa irratti isin kaasuuf deemtanii fi kanneen haala Impaayiritti keessatti deemaa jiru wal qabatee uummata irratti mul'achaa jiru. Kan immoo lolli asa deema jedhamu kanaan sodaatamaa jiru. Keessaaf alatti wanta deemu lolli alaallee ni hirmaata jedhamee haasa'amu keessatti yaaddoo burjaajii garaagaraa namoonni irratti yaada kennaniif keessatti sodaataa jiran. Kana keessatti uummanni keenya ilmaan Oromoo Biltsiginnaama keessa jiran dabalataan qaamoleen dhimmi ilaallatu kana akkamiin ilaaluu hubachuu qabu maal gochuu qabu dhimma deemaa jiru kanarratti ka jedhuu fi dhaabbii waraana bilisummaa Oromoo ABO asirraa yoonuu xuxxanii yaada keessan uummanni akka dhaga'u goonee goolamne nutti tola. Mee fudhadhaa Jaalmarroo. Ayyee fayyaa ta'e Jaaldaandii gaaffii walitti kuufatteetu bakkuma takkatti walirra tuultee yoonii baachuu baadhee gatan tare na of kalchaa ammoo gaggabaabseen kanarratti yaadan qabuu kennachuu barbaada. Kan jalqaba kaastee dibbee lolaa dhaanamuu fi hurrii lolaa yaada keessan uummanni akka dhaga'u goonee goolamne nutti tola. Mee fudhadhaa Jaalmarroo. Ayyee fayyaa ta'e Jaaldaandii gaaffii walitti kuufatteetu bakkuma takkatti walirra tuultee yoonii baachuu baadhee gatan tare na of kalchaa ammoo gaggabaabseen kanarratti yaadan qabuu kennachuu barbaada. Kan jalqaba kaastee dibbee lolaa dhaanamuu fi hurrii lolaa
qilleensa qabatee jiru kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo mana gumaa dhaqee tumsa tumatee lafa nuti iyyuu hin dhaqne bakka dhaqxan jedhanii nu komatanii dhaqanii waan jedhamutu jira jette sanarraan eegala. Yeroo hundumaa waan nuti dagachuu hin qabne akkuma sammuun isaanii uummanni Itoophiyaa keessa jiru. Egaa Oromoonis ammatti impaayiriittiima keessatti uummata Itoophiyaa jedhamee lakkaahamuu jiru kana keessatti sammuun isaanii waan darbe fageessee hin yaadatu waan jedhu kuni dhugaa waan ta'aa bubbule wayii nama fakkaata beekta. Har'a nuti tumsa maaliis tumannee akkamittiin tumannee eenyu wajjin tumannee burjaajiima uumuuf waan adeemu malee wanti addatti bahee kana jedhamu tokkollee hin jiru. Tumsa tumachuu waan nama barbaachisullee hin jiru beekta amma walitti dhufuu wal odeessuuyyuu waan nama barbaachisu hin jiru. Maaliif jennaani impaayiritti keessatti bulchitoonni biyyittii barcuma aangoo siyaasaa harkaa qabanii keessumaa ammoo bulchaan biyyittii qabsoo bilisummaa Oromoo maqaa dhahatee barcuma aangoo siyaasa sabaa qabatee jiru kuni qattee balaa bulchitoonni biyyittii barcuma aangoo siyaasaa harkaa qabanii keessumaa ammoo bulchaan biyyittii qabsoo bilisummaa Oromoo maqaa dhahatee barcuma aangoo siyaasa sabaa qabatee jiru kuni waan inni godhe sabaaf sablammoota biyyittii irraa amantii irraa darbee immoo biyyoota ollaa jiran irraa akkasumas immoo warra inni qabsiise biyyittiin iddoo hundumaatti dubbii tuqattee balaa hatiirraa darbee immoo biyyoota ollaa jiran irraa akkasumas immoo warra waliinuu daboo naqatee dabaree warra kaan ittiin lolaa wal caccabsiisaa ture irraa ganiinsi inni fide lafa hundaatti ibiddi inni qabsiise biyyittiin iddoo hundumaatti dubbii tuqattee balaa hamaa gaanfa Afrikaatti fidde yoo ilaalte warri kun osoo hin jaallatiinuu waan barbaadu waan ofirraa ittisuu qabudha qabaa fi osoo waliin haasahiinuu akkaataan inni itti mootummaa abbaa irree kanarraa waan waloo ta'e isatti dhufu loluu otoo waliin dubbatiinuu walii galchuu ni danda'a jechuudha. Yoo walii galames akkaataan itti walii galan irratti mana gumaa mana maalii mee yaadadha. Uummanni Oromoo takkaa gaafa qeellam Wallaggaa keessatti naannoo magaala bulchiinsaa qeellam naannoo horoo dongoroo gaara kormaa kallattii gara somboo burii achirraa tarkaanfattee gara beegii achirraa dabartee mandii najjoo biilaa hanga ol baatee daarimuu naqamtee achi asii ol dabartee naannoo nunnuu qumbaa sanarra ol dabartee gara shaambuu guduruu kombolcha daduu coobiitti asii ol sho'aatti baatee hanga kana hundumaatti uummanni Oromoo meeshaa nama maleeyyii yookaan diroonii jennuun kan inni tumamaa ture. Helikoophiteraa fi miigii irraa jalqabee hanga dirooniitti lafoota maqaasii dha'u kana hanga immoo tarkaanfatee godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti dhumaatiin uummata Oromoo saba akka sabaatti nama akka namaatti sanarra darbee midhaan isaa loon isaa dallaa keessatti lafa dheedumsaatti midhaan gombisaa keessatti lafa oobdii irra jiru irratti lafa tuullaa irra jiru irratti maasii irratti waan takkaa isa mudatee hin beeknet isa mudate gumaan kana caalu hin jiru jaaldaandi. Ati bineensa mana kee keessa seenee jiru waraabessa dallaa loonii kee seenee jiru waraabessa diidaa wanni ati sodaattuuf hin jiru jechuudha. Waraabessi kana caalu hin jiru jaaldaandi. Warri akkas jedhu warri kana jedhu uummata Oromoo miti beekta. Uummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo waan inni godhu ni beekasi itti amanasi itti abdatasi. Ammoo warri kana jedhu mootummicha baraaruuf warra rakkatu malee uummata Oromoof yaaduu ta'e tole ayyee uummanni Oromoo waanan ammasiin jedhe dhumaatii qeheef qabeenya lubbuu
loon hin hafne waan tokko hin hafne akkasittiin ajjeefamaa galaafatamaa jiru kana maalaa godha ture akkam haa ta'ure waan inni godhatu qilleensa irratti burjaajessu osoo hin taane lafarratti Oromoon maal haa ta'u waan Oromoo maalii fi lolli hin oolle fakkaatu atuu jettu kun dhufe Oromoon maalaa godha ture kan ammoo ittiin himan jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waan gochuu jiru. Eenyu waliinuu waan haasa'us eenyu waliinuu tumsaa godhatus abbaa fedhe akkaataatti waa godhu waan godhatu numa beeka waan godhu immoo akkaataatti godhu sana yoo kun ta'e kana gochuufin akkasitti qophaa'ee godhee akka jedhee haasa'uufaa warra fedhutu jira jechuudha. Suni ammoo qabsoo bilisummaa Oromoo fi galii ta'a gaariidha jedhanii osoo hin taane mootummichaafidha waan hojjetamu. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo waan godhu numa beekaa jechuudha. Kallattii biraan immoo yoo laalte siyaasni warra kaabaa kun gamnummaa qabaa, jabina qabaa. Kuni qalbii Oromoo xiqqeessu, of xiqqeessu jechuudha. Akka biraatti immoo yoo laalte. Tole egaa isaanoo gamnummaa qabu atoo loon gaanfaatii. Akkasittiin of ilaaluun illee hin ta'u jechuudha. Oromoo waan barbaadu ni beekaa. Sanaaf immoo waraanni bilisummaa Oromoo bakka bu'aa qabsoo bilisummaa Oromoo sanaati. Bakka bu'aa qabsoo bilisummaa Oromoo sanaa kan ta'e kun immoo waan hojjetu beekaa. Waan hojjetu sana immoo kuni itti aanee kanatti ta'a, sun itti aanee kanatti ta'a tarreessuun hin barbaachisu. Sun hojii waraanaati, hojii siyaasaati. Kanaaf jaaldaandii dhimmi kuni lafarratti iyyuu osoo hin jaallanne mootummaan abbaa irree kuni keessaaf alaan waan inni dalage hundumti isaa warra waliin hojjete ganuurraa hanga ollaa hanga tarkaanfatee biyyoota hedduu affeeree gaanfa Afrikaa jeequtti wanti inni geessise waamtumti kamuu ilaalcha siyaasaa kamuu qabuyyuu waliin akka dhaabbatudha godhaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo PP irraa eeyyamanni gaafatuyyuu hin jiru waan barbaade gochuu fi kana gabaabaamatti kana jechuun barbaada. Wanti ta'e sun eenyu waliin iyyuu akka barbaadetti waan barbaade waraanni bilisummaa Oromoo gahumsa qabaateetu yoo beeki eenyu waliinuu tumsas godhattes godhachuu baattes Oromooni malaa fi irree isa barbaachisu sana hin qabu taanaan homaa kallattiin keenyee fi taanaani abbaan barbaade yoo injifate Oromoon boruyyuu reebamaadha. Ajjeefamaadha, saamamaadha. Kanaafiyyuu Oromoon humna ta'uudha isa barbaachisa. Humna sana immoo harkaa qabu waraana bilisummaa Oromooti sabni immoo sana deeggaruutti jira, waliin wareegamuutti jira. Warri akkanumaan haasa'u immoo sabaa fi kallattii kaa'ee hin qabu. Kanaaf waraabessi dallaanuu seeneeru jira, arguu jirraa jechuudha. Waraabessa diidaan nu dhufaa jennu sanaaf immoo akka itti falannu sabicha waliin numaaf beekaa jechuudha. Sana akka asirra odeessuu miti barbaachisu. Kanaaf gabaabaamatti kanan siin jedha jaaldaandi waan burjaajii akkasii kanarratti heeyyama eenyuyyuu hin gaafannu waraanni bilisummaa Oromoo warra kana waliin maal akka ta'e, maal akka hojjete, maalis akka asirratti hojjetame, sabarrattis maaltu akka hojjetame ni beekaa jechuudha. Eeggannootiin waan godhu numa godha. Kallattii biraatiin egaa osoo lolli kun adeemuu filmaan immoo dhufuu jira jedhama. Egaayyuu gabaabaama dubbiitti qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti yoo laalte jaaldaandii wanni nuti baranne qabsoorraas dhaalle ittiinis hojjenne impaayera. Impaayerri kun immoo afaan qawween ijaaramte, afaan qawween diigamti. Impaayerri waraqaa baaldhoksaatiin takkaayyuu jijjiiramtee beektu ka jedhu qabsoon bilisummaa Oromoos rakkina achii akkasii keessaatti dhalate. Egaa yoo impaayerittiin waan kaleessa jedhame sanaan jijjiiramteetti jedhani dogoggorayyuu. Maaliif jennaan waanuma kaleessaa jira. Yoo impaayerittiin achuma jiraatte immoo kaleessa iyyuu impaayeraa. Impaayerri kun immoo afaan qawween ijaaramte warri jedhee qabsoo bu'uuresse Jaalalee Qilxuufaatu dogoggoree jechuun nu miti. Yoo Jaalalee Qilxuufaa sirrii ta'an immoo gaafa isaan sirrii ta'anii qabsoon gaggeeffamee dhufee 91 mootummaan Dargii jigu impaayerittiin ammayyuu akkasumatti itti fufte gaaffiin sabaa inni kaleessa qabannee deebii hin arganne. Kanaaf ittiin dhabama ta'ee sana isaantu dogoggoree jechuudha. Yoo isaan ammoo sirrii ta'anii egaa erga isaan sirrii ta'anii isaatii asittis wanti jijjiirame hin jiru jechuudha. Kanaaf impaayerri akkasii kuni waraqaa baaldhoksaanii yoomiyyuu barcuma aangoo siyaasaa uummanni waan isaaf ta'u filatee waan isaaf hin taane dhiisuu sana ammayyuu hin jiru waan ta'eef filmaanni waa'ee lolaa jiraateeyyuu osoo hin taane maaliif hin kanasii kaasa? Filmaata dura waan ta'uu qabutu jira. Filmaata dura dhaabbanni biyyittii keessa jiru yookaan instituushiniin hedduun biyyittii keessa jiru
dimokiraatahuutu irra jiraata. Kanatu hin taane biyyittii keessatti. Qabsoo bilisummaa Oromootiin dhiiga ilmaan Oromootiinidha. Barcuma aangoo siyaasaa qabatee jira warri har'aa maqaa Oromoo dhahate. Maqaa Oromooyyuu kan inni dhahatu goblaa itti baqatu tolfate malee maqaa Oromoo dhahachuuyyuu hin danda'u warri. Kan inni Oromoo godhee fi gochaa jiru isuma ammasii kaasee darbe sana waan ta'eef. Egaa yoo ilaalte qabsooma bilisummaa Oromoo kanayyuu kaleessa gaafa nutuyyuu qabsaa'ee fidee qeerroo sanayyuu nutu hoogganee jedhanfaatu ture jechuudha. Warrumti akka jedheyyuu Lammaa Afaan Dammaa jedhee uummanni Oromoo gaafa Lammaa Magarsaafaa jala deeme innuu dhiisee bahe. Warri akkasittiin wal gane warri har'a barcuma aangoo siyaasaa harkaa qabu. Jaawaar Mahammadumti faayyuu immoo qabsoofneerraa Oromoodha aangootti baasne bilisoomneerraa warri jedheyyuu dogoggorre jedhee dhiisee keessaa bahe. Warra akkasitti har'a galaniitu barcuma aangoo siyaasaa kan uummataaf ta'uu danda'u karaa filmaataa nagaanii jijjiirama finna jedhee warri filmaata keessatti hirmaachuuf jirra jedhu gantummaan kana caalu hin jiru jechuu jaaldaandi. Gantummaa kun qabsoo bilisummaa Oromoo 2018 haala jijjiirame sana keessatti jijjiirama sanaafillee hojjechuu dandeenya jedhaniilleetu yoo goyyomaniiru ta'e. Warri jijjiirreerra jedhe ni dhiise argite warri achi keessatti hafe yoo gaafas illee gantuu ta'uu baate har'a gantuu jechuudha. Mootummaan kun mootummaa agartee karaa sirrii qixa dimokiraatawaa ta'ee fi fair and free election gaggeessuudha danda'a keessatti hirmaanna jechuun burjaajii guddaa uumuun sun diinummaa guddaa jechuudha. Yoo laalte amma wanni akka Dooktar Mararaa Guddinaafa karaa nagaa qabsaa'ee hin jiru Itoophiyaa keessatti noobelii nagaa nama badhaafamuu qabu jechuun namni kun karaa nagaa bara Haile Sillaasee kaasee dargii EPRDF hanga ammaatti waayyaalee qaba namni kun qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti inni iyyuu dhaabbanni isaanii karaa nagaan hin danda'amu beeki bara meeqa hirmaatanii bara kana haala hamaa jira. Instituushiniin biyyittii keessatti kanaa namaa heeyyamu hin jiru. Balballi siyaasaa dirreen siyaasaa guutummaatti duudeera jedhanii keessaa ba'anii jechuudha. Akka hin haqamne qofaa fi paartiin seenaa qabu kun bara dheeraa karaa nagaa qabsoo bilisummaa Oromoo waa gaggeessuuf yaale jijjiirama fiduu yaale kuni maqaama paartiitiin akka itti fufeellee jiraatu boruuf jecha nama tokko yookaan lama dhiyeessinee keessaa bana malee hin hirmaannu jedhanii jechuudha. Gariin ammoo fakkeenyaaf warra akka bakka bu'ummaa Amaaraa fa'aatiin paartii qabanii mootummaan kun silaayyuu yoomiyyuu barcuma aangoo siyaasaa abjuu hamaa kan qabu nugusa torbaffaan jedhame waggaa amma kanaan bita hangasitti immoo eenyuyyuu achiin han kaasu namni jedhu kuni expose goonee hanga xumuraatti waliin deemnee akka inni sirriin taane fair and free election akka inni hin jiraanne expose goonee keessaa baanaa jedhaniitiin akkasitti ejjennaa qabatanii ka deeman jira jechuudha. Kan kanarraa gadi hafee warri mootummaa kana wajjiniin dorgomnee uummataaf jijjiirama fiduu uummata argitee guyyaarraa guyyaatti du'aa oolu. Uummata argitee qeheensaa golgolaa'e haala hamaa keessa jiru kana waan akka illee hin dubbannee fi har'a dhufteetu waan bubuutuuf rifaarii yookaan hambaa lafee caccabduu barbaacha filannoon gaggeessaa. Mootummichi abbaa irree suni warra isa ajjabee deemudha barbaada silaaftu. Kunoo paartiin siyaasaa akkasittiin na waliin dorgome injifadhe jechuu fakkeessuu fi sanaafidha bajeta biyyittii qisaasaa nama goyyomsaa jechuudha. Warri kun ammoo waliin dhaabbatanii dibbee dhaananii mootummaatu jira mootummaan jiru kun immoo karaa nagaa filmaata gaggeessaa biyyi immoo biyya nagaa qabdu filmaanni keessatti gaggeeffamu jechuuf waan godhame kanaafidha qabsoo bilisummaa Oromoo warri bakka bu'ee akkasittiin filmaatatti deemu hamaa jechuu warri sun gantummaa hamaa reefu dhalate jechuudha. Kun haqa lafa jiru ololas miti maqaa xureessiis miti jechuudha. Kanaaf biyyittii keessatti uummanni yoo waan filachuu danda'an jiraatedha waa filata. Uummanni yoo nagaa jiraatedha waa filata. Uummanni nagaa hundumaa dursu ammoo dhaabbannoonni biyyittii keessa jiran yookaan instituushiniin biyyittii keessa jiru yoo bilisaanii filannoo gaggeessuu danda'edha akkasittiin filataa jechuudha. Kanaaf iyyuu bara wayyaanee fa'aa yoo laalte argitee yoollee siyaasni biyyittii rakkoo qabaate uummanni illee
bilisummaa isaa dhabe humnaan cunqursitee nagaaf tasgabbii fiddeetu namni bahee galuu danda'a, filachuullee danda'a, dhiisuullee danda'a. Waraqaa sanduuqaa ittiin baalot booksii sana hattee waan barbaadde gooteellee deemuuf namni nagaan bahee galuu danda'a. Amma sun hin danda'amu. Oromiyaa keessa yoo ilaalte lola jira. Naannolee gariis yoo ilaalte akkasuma lola jira. Naannoon garii immoo lolli dorrobee taa'uu jira. Haala akkasii keessatti namni hiriiree dhaabbatee eenyuun filataa. Kanaaf iyyuu waan akkasii afaan faajjii uumamu, burjaajii uumamu. Uummanni keenyis sana galmaa'ee dhaqee akkaataa inni itti nagaan filatee galuu danda'u guddoon natti mul'atu. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo waan godhu inuma godhaa. Waraanichis waan quba qabu inuma quba qaba. Sanaaf immoo qophiin barbaachisaan inuma jira. Filmaanni afaan qawwee jirtii jechuudha. Warri kunis kan inni beeku bajeta biyyittii guutummaa guutuutti kan inni irra oolchee meeshaalee waraanaa biyyoota adda addaarra deemee fidee galchee ilmaan haadha hiyyeessaa ittiin fixaa jiru suni kanadha beeku waan ta'eef deebiinsaas kanuma ta'aa jechuudha. Egaa waan filmaataa kanaa ol waan inni jechuu danda'u guddaan hin jiru. Maal jennaani nagaan dhibee akkasiitii dhiisiitii iyyuu biyyittii keessatti filmaatumaan mootummaan jijjiirame seenaan biyyittiin impaayera taatee ijaaramtee kaasee hanga har'aatti hin jiru waan ta'eef kun immoo isa baddu baasa isaatii. Namni waan darbe irraa hin baranne ammoo akkuma jedhame sana sammuutu fageessee hin yaaduu sana arraba sanadha mirkaneessuu taati. Kan namni namaan jedhu irra abbaan ofiin jedhu sana immoo hin jennu waan ta'eef uummanni kun waa hubatus waan argusu numa qaba. Waan itti aanee dhufu immoo walumaan kan laallu ta'a jaaldaandii. Egaa nan gaggabaabsaa gaaffiin kee inni xumuraa. Lolli kun yoo ta'e Oromoon maal gochuu qaba? Impaayeritti keessatti iyyuu sabni Oromoo akkasumas warrumti mootummicha keessa jiru iyyuu ka jetteefi lolli kun har'a miti kanaan duras ka'ee ture. Ka'ee gaafa lolaa akkitti isaanii yoo yaadatta ta'e namicha gara uummattoota kibbaa kana sirba wayii sirbu dishtaagii naamoo maal jedhullee dhagaa baatee jilgeenfatee lolan dhaqiinaa gaafa jedhe akkitti itti duulame yaadatta jechuudha. Booddee immoo garuu ofuma isaanii ka'anii nagaadha maal jedhanii immoo akkatti immoo deebisanii nagaa mallatteessine jedhanii sin argita jechuudha. Wanti baay'ee si ajaa'iba yoo teessee ilaalte. Gaafa kuni ta'uu warri lolicha keessatti wareegama guddaa kaffalaa ture. Keessumaa irri guddeessisaa ilmaan Oromoo, ilmaan gara uummattoota kibbaa miillittii citee harkittii citee qaama hir'atee daandii irratti hafee jechuudha. Maaltu ta'e kaleessa waa'ee lolaa malee waa'ee nagaa lallabiinaatti namatti duulame amma immoo waa'ee nagaa lallabaa lolli hin jiru jedhameetu warra waa'ee lolaa keessatti kana taane sana taaneedhu akkanumattiin itti duulame jechuudha. Wareegamni isaanii dhiiga saree dhiigni sareenuu gatii qabdi har'a. Dhiiga sareetiin gadi ta'ee jechuudha. Akkasittiin dhangala'ee hafe. Diidatti hafaman akka biqilaa. Kanaafiyyuu har'as kanatu deebi'ee dhufuuf jira. Borummoo waan biraas hin jedhu nagaa buusneerra akkas taane erga dhalli namaa akka baalaa harca'e. Kanaaf osoo achi hin gahin keessumaa ilmaan Oromoo waraana keessa jiran raayyaa ittisa biyyaa jedhaman poolisii riphee lolaa, poolisii humna addaa, poolisii idilee, milishaa. Kun hundumti isaayyuu keessumaa amma uummanni dhiira namni ta'e gabaa bahee lafa qonnaa dhaqee lafa buna funaanaa dhaqee eessa dhaqee galaan jiru dachaafamee ukkaanfamee egaa qaqqabuuyyuu baanne akka seenaarraa beeknutti xumura bara dargii waan fakkaatu afasaa ka jedhanitu jira jechuudha. Uummanni kun qawwee fudhadhaa rakkoon hin jiru dhaqaa. Garuu Oromoo humneessuu irratti ittiin hojjennaa jechuudha. Waraabessi keessaa isaa jiraatu, waraabessi diidaa isaa dhufu Oromoon yoo humna ta'e kamiyyuu ittisuu danda'a. Saba guddaa. Sabni guddaa kun siyaasni gamnummaa qabdi, siyaasni ganiinsa qabdi, siyaasi maalii warra jedhuun burjaa jedhee akka qawween hidhanne ta'e yeroo qawwee hidhatu immoo si'amee qarraa hiikame akkaataa kanaanii qaanii gabrummaa addunyaa kanarratti riyyaa hin qabne keessa turuun kun hin taatu. Ammoo qaanii sana keessaa ba'uu fi falmii hadhooftuudha gaggeessuutti jirra. Falmii sana keessatti hirmaachuuf ammoo meeshaa nama barbaachisa. Meeshaa sana hidhadhaa Oromoon. Meeshaa hidhattan sana garuu waraana bilisummaa Oromoo kallattii inni kennu jalatti hiriiraati. Eenyuun iyyuu yoo ta'e osoo hin sodaatiin isa keessaas isa alaas na dhufa jettu waraabessa amma yuusee dallaasi seenes waraabessa diidaa yuusa jettee yaaddoftus akkaataa barbaaddetti impaayeritti keessatti
walqixa namummaa walqixxee wal kabajjee waliin jiraachuu yoo ta'e immoo mirga hiree murteeffannaa kee murteeffattee gabbaatee ollaa gaarii taate waliin jiraachuu yookaan ollaa immoo hamaa ta'es ofirraattis ta'e jiraachuu akkasitti kan inni hojjechuu qabu. Hanqanaa achi taa'anii iyyuu qofaa miti jechuudha. Waraana biyyittii keessatti ilmaan Oromoo jirtani keessumaa kanaan dura warri wal quba qabnu yeroo lolli dhufee Dabra Biraan maalii eessa ga'e jedhame waan jejjedhamaa turee fi quunnamtiin tutture suni ammas gara dhumaa dhufee hennaa dhiibee nama bira ga'u osoo hin taane ammarraa ka'ameetti qophaa'amuutu irra jiraata. Keessumaa milishoonni poolisoonni waraana bilisummaa Oromootti harka kennataa jirtanii sun karaa sirrii waraanni bilisummaa Oromoo akkasittiin dhuftanii qawwee keessan itti kennitanii harka kennattanii waliin lolla jettanii iyyuu miti. Hedduun isaa kanaan dura lola keessatti sin boojnee iyyuu nagaan mana keessanitti sin deebisaa turre. Waraanni mootummaa abbaa irree deebisee qabee sin ijjeesaa ture jechuudha. Amma akkasiin ta'u waraanni bilisummaa Oromoo da'oo gaachana isinii ta'e waliin loluu irratti qophii akkasiitu jira waan ta'eef hin yaadda'inaan sodaatinaa jechuudha. Hedduun keessan immoo akkuma isiniin jenne dhaqaa qawwee fudhadhaa akkuma jennetti qawwee sana fudhaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo gaafa eessatti akkamittiin jedhu kallattii isinii kenne gara sanatti socho'uun dirqama ta'a waan ta'eef qawwee keessan jabeessaa fudhadhaa. Saba keessanitti dhukaasiina, haadha abbaa keessanitti dhukaasiina, ilmaan keessa waraana bilisummaa Oromoo keessadha jiru. Isaanitti dhukaasaa isiniin jechuu jiran leenjii gahaa malee rasaasa gahaa osoo isinitti hin kenniin. Baajata hin qabdan, miindaallee hin qabdan, mana keessanii nyaadhaatii lolaa isiniin jechuu jiran. Biyya keessan eegdu isiniin jechuu jiran. Biyyi isin irraa eegdanii, diinni isin irraa eegdan hin jiru jechuudha. Numa waraana bilisummaa Oromooti. Wal taaneetu biyya keenya eeggachuu dandeenya. Eenyuyyuu akkaataa kamiiniyyuu yoo nutti dhufe bifa ofirraa ittisuu dandeenyuu fi mirga hiree saba kanaa murteessuu dandeenyu irratti waliin hojjechuu qabnutti of qopheessuu qabdanii jechuudha. Waraannis beeknaa jechuudha. Waraanni mootummaa keessaa nuffee haala akkamii keessa akka jiru. Kanaafiyyuu waamichi ani isiniif godhu. Warri amma isinii ta'ee isinii mijatee yeroonsaa ammuma jettani gara waraana bilisummaa Oromootti. Qondaala gubbaa jeneraalota irraa kaasee koloneelota hanga asii gadii hoogganoota tiimiitti warri jirtanii waan ta'aa tures beektu walumaan beekna waan ta'eef ibidda akkasiitti deemtanii achumaanis qe'ee Oromoon golgoleessina. Qawwee Oromoos dabarsitanii kennuudha ta'a kumaatamaan kennitaniitu jechuudha. Kanaaf duulli kuni qawwee Oromooyyuu dabarsanii kennu. Yoo ilmaan Oromoo taatanii qabsoo Oromoof yaaddoo ta'e, saba Oromoof yaaddoo ta'e qawwee sana akkasittiin qisaasiinaa jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo waliin wal ta'a. Isa keessaas isa alaas isa kamiyyuu tikfachuu dandeenya. Kana kan hin jechuu barbaadu. Uummanni Oromoo silaaftuu isa miidiyaarra taa'ee uummata Oromoo akkasiin akkas ta'e as ta'e achi dhaqiin asin dhaqiin jedhee dogoggorsa osoo hin taane Oromoo inni uummatichi biyya keessa jiru ibiddicha keessa jiru ammoo inni kallattichas beeka maaltu akka hojjetamus beeka ibiddi duraa sunis isa guba waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo kallattii isinii kennu irratti sanarratti waan dhagahuu qabdan dhagahaa jechuudha. Lolli suni gama kamiiniyyuu qe'ee Oromootidha balleessaa gara qe'ee Oromootti deema xumurri isaa waan ta'eef sana ittisuun kan danda'amu afaaniin odeessanii osoo hin taane lafarratti hojjetaniiti lafarra immoo kan jiru waraana bilisummaa Oromooti. Kanuman dhaama. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo waan gabaabduu tokkittiin jedha maal jennaan kallattiin kennamee hojiin hojjetamu qixa sanaan hojjetamaa jira. Waraanichis nama gammachiisa sanaan hojjechuu jira waan ta'eef ammoo dabalata waan hin jedhu kanaan dura waan hamtuu nu keessa tutture gadhummaa hedduu nu keessa tutture sun nu keessaa cabee yaa'ee aliila waa dhufeera waan ta'eef waan itti qabattan illee hin jiru jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo faaya warqee bareedaa dubartii yookaan immoo durba geessuu heerumaaf qophooftee faayisuni morma irratti gurra irratti quba irratti naqamee bareedu sana ta'a malee yartuu gadhee hattuu saamtuu warqee morma namaa ijaan ilaaltee hawwituun ta'inaa jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba sun. Warqee mormarraa sana ta'uu fi hattuu warqee mormarraa ta'uun garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. An kanuma dhaama waraana bilisummaa Oromoo. Kanaaf haalli yeroo jaaldaandii waan nama burjaajessu tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Tartiibaan dhufne adeemne wanti ta'e hundumti isaayyuu tartiibaan dhufame. Wanti nama burjaajessu tokkoyyuu hin jiru. Ummatichi waan barbaadu beeka, waraanichi waan barbaadu beeka, waan arganne beekna, waan dhabne beekna. Waan dhabne sana immoo akkatti argannuuf
waan gochaa jirru hundumti isaayyuu daandii sanatti nu geessa. Uummanni sana gochuudha qaba. Kanaafi lolli adeeme moo filmaanni adeeme moo waan kamiin iyyuu Oromoon humna ta'ee baheetu hireesaa ofiisaa hojii manaa mataasaa ofiisaa murteeffatuudha qaba malee qara laaluun irra hin jiraatu jechuun barbaada. Fayyaa ta'e ulfaadhu. Wanni kanaan olii nama burjaajessu tokkollee immoo hin jiru. Uummanni hojii manaasaa, waraannis hojii manaasaa ofii hojjechuudha qaba. Waraana mootummaa keessa ka jiruu fi caasaa mootummaa keessa ka jiru hundumti isaa ammoo heegeree gaafa dhiibee dhufee isa dubbii ciinii kooborii har'a geeshoontumaa sana akka hin taane har'umarraa itti yaaduun dirqama ta'a. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo itti dhukaasuu miti, adamsuu miti, akkasumas immoo sodaachuuf baqachuu miti, waltaaneetudha waa'ee Oromoo irratti murteessuu dandeenya waan ta'eef sanatti dhufuudha, harkatti kennachuudha. Tokkoomuun gaafasi qawwee Oromoo oolchuu danda'a isa jedhuufi fayyaa ta'ee ulfaadhuun siin jedha jaala kiyya. Ayyee egaa yaada bal'aa yeroo fudhattanii nu ibsitanii daqiiqaa lamaan tokko isin akka itti dabaltan hin barbaada. Keessumaa yeroo darbe Associated Press irratti waraanni bilisummaa Oromoo namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhatu ka jedhu kaastanii yaada sun miidiyaalee gurguddaa irra naanna'aa ture. PP'n amma akkuma walitti kaastanii lola biraatiif deemu keessatti Oromiyaa keessatti immoo hojii manaa kan biraa Oromoo gidduutti uumuu waraana bilisummaa Oromootiifis sana uumuu waan fakkaatu tokko amantiif amantii gidduu gosaaf gosa gidduu irratti rakkoo uumaa Arsii keessatti kana namoota akkasii ajjeesan amantii akkasii ajjeesan jedhu iddoo kan biraattis akkasii buqqaatii adda addaas geggeessaa isa kanarratti uummanni akkamiin hubachuu qabaa kana ittisuudhaafis immoo maal gochuu qaba kan jedhu qaawwaan bulchiinsaa uumame uummanni sirna dhableen akka inni uumamne illee kanarrattis dhaabnis immoo tarkaanfii waraanni isaa tarkaanfii akkas nama adda qoodee fudhatu irratti akka hin hirmaanne waan ibsu yaadni jiru yoo jiraate daqiiqaa lamaan tokko isiniin kenna kanarratti yaada keessan nuu qoodaa jaalmaru. Ayyee fayyaa ta'e waan sanarratti akka dhaabaatti ibsi baasnillee jira jaaldaandii argiteetta jedheetuma yaada anillee tuqeen jira. Mootummaan abbaa irree barcuma aangoo siyaasaa dhiiga ilmaan Oromoo fi sabaaf sablammii keessa jiru kafalaniin barcuma aangoo siyaasaa qabatee fi sana tursiifachuuf ammoo akkuma poolisiitti sistemaatikaalii sistemik godhee kan inni itti dhimma bahu amantii saba walitti buusuu sanarrayyuu darbee biyyoota ollaa tuttuquu kanan jedhetu jira jechuu. Kanaaf achirratti ibsi baasnellee sanuma ibsa. Tuqqaa yeroo dheeraa akkaataa itti mootummaan kun gochaa turerraa hanga dhumaatii uummata amantaa ortodoksii hordofu ati jettu gaheetti waan tuttuqnee ibsi baasnellee jira. Namnillee sana laaluu danda'a. Sirni dhablummaan biyyittii keessatti akka hin dagaagnee fi gama wanti gaaffii wayii uumamee bulchiinsi waan akkasii kun rakkoo akka hin taane inni jedhu sun beeki waamichi ani dhiyeessaa jirullee namoota mootummaa keessa jiraniif illee biyyi keenya sirna dhablummaatti akka hin deemne namni bakkuma jiru hundaa qawwee kaasee waan barbaade akka hin goone gochuu fi waliin ittisuun kan hin danda'amu walitti dhufuu fi mootummaa abbaa irree kana jechuun waraabessa takkaa dallaanu seene kan achi kaasu kan diidaa asitti dhufummoo waliin waan barbaanne akka barbaannetti qajeelchuu akka dandeenyutti kan hin jedhu kanaaf gaaffiin bakka sanatti akka hin uumamne waraanni bilisummaa Oromoo yeroo dheeraaf hojii hojjechaa turetu jira. Barnoonni inni kennaa ture waa'ee bulchiinsaa irratti waa'ee waraanaa irratti waa'ee siyaa waan hedduu asirratti kaasuun barbaachisu waan ture waraanni iddoo jirutti sana konteeyin gochuu danda'u to'achuu danda'uun dirqamuma ta'a jechuudha. Kanaaf warri gadhummaa yeroo nu keessa jirus dalagaa ture har'as gaafa galee waraanni bilisummaa Oromoo bosonatti hafe akeekaa fi kaayyoo kaleessaarraa kaayyoo ganamaarraa maqe jennaan dhufnee jedheeti har'ammoo waan inni dalagaa jiru ergamtuu PP ta'ee waan akka ammaa kanaa jechuudha. Kanaaf iyyuu uummanni waan kana ofirra waraanni bilisummaa Oromoo bakka socho'u hundumaatti beekama. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee jiru hundumaa keessatti uummatarraa dhokataa miti. Jaalabaluu jedhee maqaa keenya wajjin nu beeka uummanni. Kanaaf akkaataa inni itti dhokatee waa gochuu danda'u tokkoyyuu hin jiru beekamaadha. Warri immoo nu fakkaatee bifa akkasiitiin hojjetu kuni ammoo dhokatee hojjetu kuni ammoo nu fakkaata malee nu ta'uu hin danda'u uummatis isan beeku.
Garuu immoo tooftaa kaleessa ittiin hojjetamaa turee fi dirreerra gaafa ture akkaataatti riphee lolaa of fakkeessuu danda'an tokko tokko immoo qabaa jechuudha. Sanarraa ka'eellee akkaataanitti warri waraana bilisummaatti Oromootti dhiyeenyaan hin beekne waraanni bilisummaa Oromoo nu miidhe jechuufaa danda'an illee jiraachuu mala. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo warra kanarratti illee dammaqiinsaan duula gaggeessuu majjirra hanga danda'ame sanatti dabalata uummanni eeruu kennu qe'ee isaa tikfachuu fi gaaffii uumamuu irratti sirni dhablummaan akka hin dhalanne tolchuu irratti hojjechuudha qabaa jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo rakkoo uummata keessaa uummaticha irratti warqee bareedu mormarra jiru sanaa durba geessuutti naqatame sanaa ta'aa malee hattuu warqee morma namaarraa ijaan laaluun ta'iinii kan hin jedhe jechuudha. Gaaffii sana dhaguuta waan ta'eef jaaldaandii haganuman siin jedha. Ayee guddoo galatoomaa egaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa haala yeroo irratti dhimmoota uummata keessatti burjaajii uumaa jiran haala PP'n ittiin deemaa jirtu lola asa deemaa jiruuf uummanni keenya yaaddoo namoonni fi qaamni PP irratti raawwachaa jiru irraa bilisa ta'ee of ijaaree akkamiin akka humna jabaa ta'e ba'uu dabalataan burjaajii gaggeeffamaa jiru keessumaa maqaballeessii as deemaa jiru uummata Oromoo itti deebi'anii uummata Oromoo kana baasanii miidhaadhaaf saaxiluu fi Oromoo da'oo godhatanii saboota biraa miidhuu waan jedhu irratti yaada bal'aa nuuf kennitanii irra deebiidhaan maqaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaan guddaa galatoomaa isiniin jenna. Yeroo biraallee deebinee haala yeroo irratti isin dubbisna kanarraa asirratti goolabneerra galatoomaa jaalmarroo. Ayyee fayyaa ta'atis ulfaadhu. Ayyee oraa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo.